Yeah. Sileen jalamaan namoota kazaan nan godhadha akkas. Qubee keenya lameen barreessita ishii mirgaa fi bitatti. Ikkoo leenci lama yoo isinii bu'e akkas nan godha. Barattee akkami? Haasoo barattee jirti. Anchi mucaa kiyya geemi qabsiisee bara amaddiin naatiilee ishiin talaatan ta'e geemi hin qabsiifne. Geemii moo? Geemii beellamaa taphatu deemteera amma rifeensaa hoo haddattee ni jirtu. Habiibti akkamiin rifeensaa dhatte amma eegee farda sanitti kaayee akka giifsaroota qalbii fuututti. Namni geemi beellamaa. Naannoo maakii dhugumaa ukkoo geemi naa qabi. Ji'a meeqatti ji'a afurii ji'a sadii achitti. Egaa huumaaneerii inchi laa dhageeffadhu tokkoffaa huumaaneerii inchi meeqa akka ta'e beeku kuma 80 san bitattee uffattaa hottee ni godhatta akkasiin. Kuma 80 huumaaneerii moo? Egaa kuma 80 barbareedaan. Hatatta goote kiyya san. Godhiis bareedaa miti. Habiibti sun bareedaa miti dhiisetti doolara meeqatti baafnee moo? Habibti hin beenu sun sibiilaan irratti hodhanii harabbii sammuu teenyaan bisii walamtu lilaa jeqaalichi madooshaan as bira nu waraanee ka'e. Taadaa madooshaan irraa bahee bara amma wannoo gadi. Biiftuuf erginaaf bakka Dubaayitti haa godhattu. Wallaa guyyaa tokko godhachuu qabna. Dooraala meeqaan binesa? Wanti uummanni mana kan keetii waata kan qabu. Guys push godhaa gaamaan taasisu. Hiriyaa xiyya tana fooloo godhiini. Ada follow wal gootanii jirtani. Guys taaptaa godha. Allaan jaalattu. Push godhi jee kaa'isa jirti. Miskiintitti hin jedhu baay'eeftee. Makii wayyee. Guys uummanni warumaaf taa'ee nu ilaaluu jira. Innaan tebe kiis na godhaa mee. Nama tokkicha kiis na godhaa. Haala biyya meelee Maatiin hoggaa ittisaa. giiftii nama sii kan nullee hin qabdu. Erga mataa kana muradhee immoo nama baalli naa kennuudha. Ismee nama qanaarii jira. Irraa bu'ee? Sirreeffadhu. Ani moo? Maatiin hoggaa ibsi ishaan biraa deeme haadha faaxeetti jaalatti. Maa duraan jibbeettee isinitti mattee Waree sagalee ol kaastee maatu bakkaree waree nu lolchiisu deemtaa naafisee amma. Dhagaa afaan isaa. Dhugama jettee Habiibti kiyya dhugama Ani jettee. isinii dubbise. Waan harkitee waan As dubbiti. naartu. Dhugama jettan. Rabbi Naartu haadha faatee. maal aara coraan qabu. Amma wal lolchiisuu Amma ol lubbumeen arraba. Guys ilillee shan kannaa. Coraan qabu coraan irra du'ee jira. Abbaan kureeshin sana tokko naa kennamu. Coraan irra dabalaatee jira. Ati asirra qooy. Membarataa piin godhu. Mal chaarjii moo? Maal feetee lubbuu? Chaarjara Hundi keessan membera ta'a. Membera hin qabdu tun rabbi jedhaati. Akkasi gattu kaa seenti kayyatu kan gadhaya. nama wayise. Biiftuun rifeensi murannaan akkam. Dheengadda bar wanti godhatee ture maali maqaan biraawunii amma dura godhanne san. A'uudhu billahi maraatee biraawunii. Aha qalamii kaa. Qalamii waan jedhu garuu waan nabba. Aara sadiin baay'isaa wal gargaaraa gaa'is rifeensi irraa cirraa. Pirootiinii balleessee mana rifeensaa hiyyayyuu. Garuu hin dheerataaf bar. Bishaan Dubaay wayii bishaan akka Kaayirooti. Tokkoma bishaan biyya arabaa hundinuyyuu sooqidda. Nama 2,400 keessa namni takka hin jiru tujjaarri. Namnummaa manii gaarii takka darbuudhaaf mee gaayis. Viidiyoo nama gadhiisee dhufe kana riippoostii naa godha gaas. Nyaantee maal taatan baara kan laafii kun. Sagalee quraanaa qaraa dhageenye. Anaaf haadha fadhe samma qaraanii tattaanyin jira. Ana qara ujjira. Ana qara ujjira. Mee taapillee taatu godha. Ay taaptaapiin godhu sila uummanni. Nama dhibba sadii. Uummanni waree bakka anaaf siin wal bira jirraa amma kaameeraa kaddanatanii tattaanii nu ilaalan eessa taaptaap godhan duuba wareen dhagaan waree. Hanchi lallaafte akkam rabbi gadhiiti guyyaa kan kee rabbi gollaalini. Guys waa push godha rabbi jedhaati waa push godha mee. Habibaan bar wanna jettee bar waan daayipparii jettee bar. Eekaa jettee waan daayipparii push godha jettee.
Aboo namni miiciyyoo tan harkii wanti waan kan nun jiru barri beesa kanaan. Deemee waa itti uwwisee abibti gaddii xiyya balleessaa jirta. Madaana ramaani. Muuyit godhee si garsiisa amma waanuma si garsiisuuf himi qaba. Maal maale? Boota ooftansi akkasumas isin hin qabne. Maa sigaaraadhaam? Maan nuti tuuta isaan tuuta. Isaan tuuta jechuudha. Foonni isin qaqqabaa Garuu koo dhugaa rabbi Itoophiyaa irra kabajamtuudha makka kanatti.